keessanii saaruftan waaqayyo maal isinii godhe? Maqaan koo Alamii Lammeessaan jedhama. Kan inni raafuu Roobduroo Wallaggaadha. Ammaaf immoo asuma jiraadha. Gooftaan wantoota hin darbine namni waa baay'ee darbuu danda'a. Garuu waaqayyo waan addaa na dabarse waaqayyoof galata. Waaqayyoof galata saba waaqayyo haalota namni hin darbine keessatti waaqayyo caccabaa lafee fudhee walitti sanaa qabeef galata ammayyuu galata waaqayyo bishaan bitnaadha oolmaa isaa qabeessituu hin danda'u waaqayyoof galanni haa ta'u waaqayyo balaa konkolaataa na oolche lafa namni ooluu hin dandeenyetti waaqayyo na oolcheera sababiin isaayyuu ani kanan mi'ame gujee lafa jedhamu lafa itti miidhamee hojii fi naqee achitti immoo caafii marraan akkasuma ufee anumaatii akkasii lafuma hojii yeroo gahu sanatti caafii marraan akkas ufeetu caafii irraan natti bu'e yeroo inni sun akkas natti bu'u harki koo kanaan lafa qabadhe kanaan nan kufee warri karaan ciccufamee dhaabachaa jiran immoo asirra immoo narra darbu ture lafee koo miti inni koo argamu ture waaqayyo addatti na gargaaree na oolche kanaaf waaqayyoof naa galateeffa'a ammayyuu Yesuus nan du'een jee yeroo sana raddaatii fi shifeerii dhufanii na qabanii ol jechuu hin danda'u kana keessaan na dhaame isaa booda xeenaa xaabaa na geessan xeenaa xaabaatti gaafa na geessan riiferii tsaafanii sana keessatti naman beeku sin qabu torbe tokko reefan hojii sana naman beeku eenyuun hin beeku lafichatti manaajerii baankii duwwaan beeka isa duwwaatan silkii daawwala'e gaafa silkii daawwala inni arreedee ufe gaafa ufu sana riiferii tsaafaniiru jarri eenyutu immoo bakka bu'ee nageessuu danda'an isaan orma waan ta'aniif achirraa kaasee bakka amma poolis dhaabaa geessitanitti hin geessitanii xeenaa mana akimii hin haqxu dura jalqaba mana waanii akkuudha qabdi jee poolis dhaabaa geessisiise manaajeriin achi booda poolis dhaabaa iddana geessanii haala hundumaa xumuranii booda makiinaan hin qabame shifeeriin hin qabame raddaatii fi isa baankii eeguu bakka buusee aqi geessi warra isheetti laa'unaan jee riiferii faana na erge habeet hospitaalii qirincaa fi paawuloositti ammoo kanan yaalame mocha isaatiin booda achiitti yeroo na geessanii raajina kaasanii sinikaalina kaasanii maal jennaan lafeetu cabe kanaaf kutaa wal'aansaa nagashanii na ciibsan nan ciise naasee 26 guyyaan saammoo jecha isaa booda torbee lama guutuu isheen achi ciise sana keessatti immoo achiitti gaafa qaamee gaafa afurii jecha gaafa sana abjuu kootiinani bishaan namoonni ufanii achitti na gargaaran sun bishaan haalaan dinaa fidanii ufu bishaan sana fuudheen ati fayyiteetta kanaa booda as keessaa hin baata waan ta'eef namoota bukkee kee ciisan kanaaf hundumaa firiinaan je abjuu ko'an bishaan sana isaa booda bishaan sana hunda isaaniif ka'ee nan erga garuu abjuu hin beekwan isa fulbaana gaafa sadii isaan ganama dooktarii dhufeet Alamii ati bakka kanaa booda dura opereeshinii na gochuuf ture garuu opereeshinii koos waaqayyo opereeshinii otoo doktariin kamiyyuu qaama kontuqiin waaqayyo caccabaa lafee koo walitti qabee mana baasan jedhanis isaa booda doktarii dhufee Alamii bakka ati hin baata bakka qaxaroo an deebitee yayyaalamta nan jedhe isaa booda gaafa sadii sana nan bahee yeroo bahe sana bakka ani galateeffa'een galata guutuudhaan harka koo cabacaba'een wiincheriirra guyyaa tokko taa'een beeku garuu gaafa sana sirees akkasii gaafa naagoon lubni kun oluma haabate wiincheriirra akkasitti taa'een akkasitti galata iyyeesse iyya guddaan ilisheen bahe garuu isaan immoo akka sammuu taate mucaan kun baay'ee waan ishee hukkumeef naan jedhe ani sammuu taane isa na wanti isa sanatti faalame sammuu taane isaafan sammuu ta'e malee isaatii booda akka sammuu taate naan jedhe ani gammachuu isaan da'abe gaafachi keessaa maaliif otoon fayyatee qoricha sanaan fayyi garuu ulfinni waaqayyo akka lafa kanatti mul'atuuf gaarummaa waaqayyo akka narratti mul'atuuf dooktarii aan dadhabame cabni koo kiristoosiin oole kanatti achi nan bahee qaxaroo gaafa 10 na deebisanii gaafa 10 yeroo akusan amma anturitu manumattiyyuu fincaanuu danda'ee fincaa'uu hin dandeenye achitti tuubboon fincaa ture iddoo mana galii guyyaa 2-3 masaxabaa irratti fincaa'e achi isaatiin booda achirraa ka'ee
bakka adda akkas ta'e gaafa kudhanii sana na waamanii gaafa kudhanii sana gaafa deemu akkasitti asiin kana qabadhee asiin kana qabadhee akkasitti deema malee nama deemuu hin dandeenye ture. Jarri ammayyuu kiraanchii aan deemi malee lafa akkana ejjenne naan jedhe. Gaafa naqu sana gaafa kudhanii sana qaxaroo koo gaafa naqu bakka akkasitti waan namatti hirka'ee deemuuf meerre kiraanchiin si barreessisiisne siilaanni kiraanchii jira waan ta'eef meerre kiraanchiin kee naan jedhe. Kiraanchii ammaaf naan binne ulee man qabadheen jedhe. Ani immoo uleeyyuu yeroo gabaabduu mana hin qaban. Kiristoosiin hin qaban isan na oolche jeesna namani. Achi isaatiin booda achi edda dhaqee booda maannaan jedhe lafee koo raajirratti yeroo ilaalan akka kana lafee tokko cabiti lafee sadiitu na cabe. Kanatti lafeen koo walirraa adda adda bahe. Lafee akka kanaa walitti adda bahe kun maaliin guutama isaa foon hanqaaquu kana yoo nyaatte lafeen kee yeroo fudhata guyyaa fudhata garuu deemsa keessa immoo hin fayya jedhan dooktaroon. Garuu kana sinan waaqayyo immoo karaan beekamne lafee koo walitti akkas go'ee naa caba. Walitti naa qabsiisee naa fayyisee nan dhufe torbee lamaan har'a iddoo kana dhufe torbee lamaan har'a iddoo kana yeroo dhufu danda'ee hin deemu ture. Mana yeroo dhufe amma mana koo aanne diimaadha nani galu hamma nani saarsoon ga'utti bajaajii ana dhufe. Achirraa ka'ee ammasitti taaskii ana dhufe. Yeroo as kana taa'u namoonni ijoolleen shubbisanii faarfatan ani hin danda'u akkasuman ji'a malee baay'ee socho'uu hin danda'u. Tokko diiskii duddaa mi'amni koo kanaaf socho'uu hin danda'u akkasuma jee akkasin jee hin danda'ama har'a waaqayyo hin hiika. Akkuma namaa utaalees nan faarfa'a akkuma namaa deemsa eeras nan deeman jee isaa booda ufeen as bahee yeroon ol ba'u kana adduma koo yeroo tuqanii fayyiteetta bilisa anaan jedhe. Bilisa naan jechuun isaanii waan tokko laphee kootti natti dhaga'ama. Bakka isaatiin booda taaskiin qabanne hamma manaatti luka koo waanan deemee gale. Yeroo dhufte garuu taasii keessa manaatti amma saara si'oonitti bajaajii ana dhufe. Achi kaasee ammaasitti taaskii ana dhufe. yeroo asii baatu garuu yeroo asii ba'u luka koo waanan deemee gale. maqaa Yesuusiin danda'e. Maqaa Yesuusiin danda'e. Dorgomtee kan dadhabde, hojjettee kan dadhabde, fiiddee kan dadhabde. Amma maqaa Yesuus humna sana keessaa ba'uun dhimmi kee danda'ame. Dhimmi kee bilisa ba'ee. Dhimmi kee danda'ameera. Harkana chool fuudhi raasi dhimmi koo danda'ameera. Raasi dhimmi koo danda'ameera. Raasi milachuusaa raasi nama danda'u jira soosoodha. Danda'e maqaa Yesuus. Har'aa kaastee dandeesseetta. Dandeesseetta. Iyyaa danda'ameera. Baattanii jirtanis har'aa jalqabee billaan isin irra hin ga'e. Kan adda kana boodasi hinuma danda'ama. Ergasii nagaadha. Edda sirraa ka'ee luka koo an deemeen gale isan gale. Lafan buleen beeku bakkan buleen beeku abjuu waan keessa bulee yoo anaafuu gaaffii yeroo kaan nachanna qamaciisa waan ooluuf baay'ee deemee waan hin turre bakka hir'uma hin qabu ture maaliif nachanna qaba gaafa sana dadhabbii adda fuudhee ani koo bususeen dadhabbii waan anan keessa bulee rafee bulee yoo anaafuu gaaffii isaa booda addatti rafee bulee ganama isaa ka'ee kan kun koo bakka na bubullaannaa mucaa baazelinii aan zayitichi dabalte naa sukkumte danda'ameera kanaa booda hin jiru jee. Achirraa ka'een jecha torbee har'aa immoo dinqii waaqayyo isa uumaa isa macarrasha isa dhuma dhugaadha. Mee ija isa dhumaadha. Isa dhuma isa macarrasha guyyaa tokko utaalee kan faarfa'een beenu. Kana na'u dinqii isa dhuma anaaf gaaffiidha. Siniin qalbii fakkaachuu danda'a. Anaan lafa Kiristoos na kaasee waan hin beekuuf dinqiidha. Waan hin danda'amne sanaa danda'ameef nan beeka waan namoota hin qaban namoota dumbulloo tokko hin qabu. Ajaja gaa Kiristoos ajaja zanaa jee yaalama zanaa hin dhagganama. Kanaaf ufanii na gaafatanii kanaaf nafe malee torbee har'aa ugaa ba'uuf ture dhufe. Innaa isaatiin booda achi isa uumaaf isa macarrashaa kan guyyaa tokko utaaleen beenu. Maaliif cabala fi waan ta'eef kun muluk akka jabbii akka kanaana ta'e rakko akka jabbiitti muluqa amane isa akka miti galiin jiru waliin jiru bakka manuma akka kana xaraguuf illee hin danda'amu ture. Mana fincaanii haquunu hin danda'amu ture. Isaaf hin danda'ame garuu. Na addatti isa uumaa isa macarrashaa
diskiin walitti deebi'ee lafeen inni asii inni cabe walitti deebi'ee shaajeetu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus kubno, kubno, amama wana. Bocha bitun tane galata. Ibsa waaqayyo sirratti ba'eessin dhabee. Ifni fayyinaa sirratti haaba'u. Ifni milkoominaa sirratti haaba'u. Danda'ameera. Hinume jala murame jarri ammoo qaxaroonaa qabdeetti gaafa diqimti gaafa 15 naqeera ture lammaffaa mocha allamaffaa isaan immoo gaafa sanayyuu kiraanchii malee akkuma lejjenni naan jedhan ani kiraanchii gosa sana ta'e jarri dirqama kiraanchii baa'uu naan jetti hin danda'uun baa'uun jeegaan keessa kootti isaanitti immoo gaseera waan ta'eef eshin je'a garaan koommoo namanu achi isaatiin booda amma maaliif lafa ejjetteenna ani immoo deddeemaan ture garuu cheerchi hin deemne ammasitti hin dandeenye cheerchi deemuu hin danda'u karaa daqiiqaa 10 hin deemuun ture isaatiin booda eddasii booda bakka waraqaa naa barreessanii akka hojiif garuu hojii galuu hin danda'u gana ji'a 3 booda kottuu ilaalamtaa jedhanii ammasitti inni dura akka kanaa ta'e akkas walitti dhufe garuu nam tokko naan akkasitti afur waaqa yeroo narrabu kanaan reebamee iddootti gala. Ugaadha! Yesuus ragaa kooti simbiti ugaadha! Akka kanatti ani nam tokko afurma waaqayyoota akkasii kanumaan hunduma kun tuqamee hin beeku. Kanumaan hunduma akka mismaaraatti walitti naa qabateedha amma hin jiru iyyuu. Achi isaatiin booda gaafa xirri gaafa 9 jecha gaafa sitti koottu naan jedhanii ani amma fayyee hojjechuu nan danda'a fayyeera waan ta'eef hin jiru lafa isaayyuu argu garuu seerri sababii seeraaf ta'e immoo isaan immoo dirqama firri keenyas jiru seera eegdeetu waraqaa isa dhumaa isa macarrasaa siilachamuu danda'a.
برات جرات تندم حمان سنرجته آمين مقا يسوسين دوان كي أبوت آمين ستين الرتين آمين رندو mana magaratay آمين مقا يسوسين دندامه آمين قالت فداوايش يا دينا